egaa harfiin tun akka madura jennetti akka madura laalletti harfiin hamzaatun bikkirraa muramte hamzatul qaxi yookaan hamzaa muramtu yookaan murtu jenne muramtu ka jenne ayin as gubbaarraa muramte jenne sagaleen hamzaan kannitu dubbachiiftu fataa kisraa dummaa fi suknaa wajjiin akkamitti akka kannitu eessatti akka kannitu arra laalla suknaa wajjii yogguu dubbisnu sagalee dubbachiiftuu sadeen ni murti jennee akkaataa itti murtu kan ilaallee jira amma immoo arraan tana hamzaan suknaa qabdu bakka bu'aan tanaa hamzaan suknaa qabdu bakka bu'aan isii hudhaadha jenne hudhaa qubee dubbachiiftuu duubaan jirtu hudhaa qubee dubbachiiftuu duubaan jirtu hamzaan suknaa qabdu bakka bu'aan isii hudhaa kuni yoo bakka bu'aa qubee dubbachiiftuu ta'e fataa kisraa dummaa dubbachiiftuu sadeen keessaa takka ta'e hamzaa suknaa qabdu fataa yoo jenne aa dhufaa kisraa yoo jenne ii dhufaa dummaa yoo jenne uu dhufaa hamzaan suknaa qabdu tun hudhaan dubbachiiftuu gara duubaatiin jirti kana jechuun dubbachiiftuu fataa kisraa dummaa sadeen kana hamzaa suknaati yoo jiyoo dhufan dubbachiiftuun tun walqixatti irraa murra sagaleen dubbachiiftuun sadeen tunuu kannitu walqixa muramti kan lammaffaa kan kana fataa kisraa dummaa wajji yoo dhufte tun fataan gubbaanii kisraan jalaanii dummaan gubbaani aye ayni wajji fataa yoo dhufte ayin fataa yoo qabaatte gubbaarraa qabaatte hudhaa gooneeti dubbachiiftuu goona sana akkaataatti amma seerasiitiin barreessaa akkamitti akkaataa itti akkana goonee sagalee baasnu inshaallah suuraa wajji ilaalla suuraa afaanii bakka itti uumamuu fi kanaa wajji ilaalla ayyee kisraa wajjiin yoo ayin kisraa qabaatte ammas yoo ayin dummaa gubbaarraa qabaatte hudhaa gooneeti barreessina kana jechuun fataan hamzaa suknaa qabdu yoo dhufte waan duraan dubbachiiftuu a jennu amma a jenna kana i jenna kana u jenna kana immoo a i u jenne ida takka laalleetii kanatti isinirraa dhaabe a i akkanattiin dubbisu a jenna a i jen hudhaan dubbachiiftuu gama duraatiin ta'an jee ayni wajji kana hudhaan gama dubbachiiftuu gama duubaatiin akka ta'u halee ilaallee jirra akkaataa garaagarummaa isaaniitii fi walitti dhiyeenya isaaniitiin isinimee eegas booda fakkeenya barreeffamaan dubbisna inshaallah arraan tana imoo isiniif hin banaa imoo irratti sagalee teessan nam 3 yookaan nam 4 nam 5 dhageeffadhee eegas booda borumsaaf kaaya ayyee harfii tana sagalee jennee qabna akkama dura laalletti isiniif haariyaa miti jenna fataa hojii yoo dhufte fakkeenyaaf ayin tun yoo fataa gubbaarraa qabaatte
yoo fataa gubbaarraa qabaatte fataan dubbachiiftuu laatiin aada. fataan dubbachiiftuu laatiin aada. ayin hudhaa taati. Akkamii hudhaa taati? Dhaabbadhaa ga'u jaakeenni na ulfaate. Hasan Ali ayra shabaqa boksiin dee akka kiyyaatti. Harfiin ayin ulaagaa shan dubbachiiftuu ta'uudhaaf ulaagaa shan guutuu qabdii san keessaa kokkee walii qabamti jennee kan ilaallee jirra. Maaliin eegalti? Dubbachiiftuun eegalti. Dubbachiiftuu laatiin aan eegalti ayin. Alii fi hojii akka tokko hin taane aan eegalti. Aan waan eegaltu jecha bakka bu'aa guutuu guututti ayin bakka bu'aan sii guutuu guututti hudhaadha. Ayin bakka bu'aan sii hudhaadha. Gabaabdutti harfi ayin bakka bu'aan sii hudhaadha. Harfiin ayin bakka bu'aan sii hudhaadha. Ayyee hamzaan suknaa qabu ammaas hamzaan suknaa hin qabne bakka bu'aa hin qabu. Bakka bu'aa hin qabu. Ergisaadha. Bakka bu'aa hin qabu. Eenyu Jabaan Rabbumaa Meerkurii maali eessaan dhufe maal baanta? Dafinaa himime maal baanta? Meerkurii maal baanta? Maal baanta? Rakkoon qabu. Eega magaalaan adda bitettee dhuftee irraan niin ibsaa uumaa rakkoon qabu Jabaan Rabbumaa. Kanumammaa kan hordofi. Hamzaan suknaa yoon qabaanne bakka bu'aas hin qabu, sagalees hin qabu. Ammoo yoo suknaa qabaate bakka bu'aansaa hudhaadha. Bakka bu'aansaa hudhaadha. Yoom maaliif hudhaa ayiniifis kannine qubee ayiniifis maaliif hudhaa kannine hamzaa suknaatiifoo maaliif hudhaa kannine jalqaba sagalee hamzaa suknaatii fi ayin jeetiin mata duree barreesse. Sagaleen isaan lameenii kun akka tokko sagaleen hamzaa suknaa qabduutii fi sagaleen ayin yoo dubbachiiftuu arabaa sadeenii hojii dhufte sagalee akka tokko kannan garuu dheerinyi isaanii garagarummaa qaba. Sagalee akka takka kannan garuu yeroon isaan yookaan dheerinni isaanii garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf ayin bakka bu'aan isaa hudhaadha jennee hudhaan isaan akka teessu garaagarummaa kanaan laalla. Ayyee jalqaba hamzaa tana hamzaa ayin mataa gubbaarraa baasne. Ayin maraa taqabdu gama gubbaatii humne. Ayyee harfi ayin tana sagaleen isii jenna. Dhagaa jirtanii aan jennu dhagaa jirtan